وليف carraa miidiyaa Oromoo Sabraati nuuf waliif dhufe baay'eetti boonna akkan odeeffannoo qabutti yoo baay'ate kudharfee booda yookaan torban lamaan tokko booda gama saatalaayitiitiin dhufuuf haaldureewwan barbaachisu xumuruu irratti akka argamu quban qaba anaa dhufu baga nagaan dhuftanii qabiyyee mimmiidhagoo ummata kana madaalan production qulqullina qabuun miidiyaa dorgomaa Sabraa akka ta'u abdiin qaba waliin hojjannaa jajjabaadhaa ijoolleen achi keessatti gatii baasaa jirtanis har'a waan facaaftan hin biqilaa boraammattu sinfaana jirraa an hunda keenyaati galatoomaa waliif hin daawwachuuf himoonni keessan akka qophooftan gamanumaan dhaamsa saniif dhaama horaa bulaa deebanaa. Ashama akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan akkam jirtan egaa guyyaa har'aan tanaa eessattiin argama TV waliif irrattiin argama maaliif hin argame hagam quba qabdu TV'n waliif erga hundeeffame yeroo gabaabaa keessatti ammoo jaalatamummaa guddaa horatee jira amma ammoo yeroo gabaabaa keessatti gara Itiyoo saayitiidhaan waan dhufaa jiruuf miidiyaalee hawaasummaa isaanii mara YouTube, Facebook, Telegram hunduma isaa jechuudha subscribe follow godhuudhaan hordofaa isiniin ja'a waliif TV ilaalcha haaraa. Akkam jirtu daawwattoota waliif TV dha hundumti keessan kan amma irratti argamnu waliif TV dha. Waliif TV'n TV haaraa ilaalcha haaraa dhaloota haaraa hundeeffamedha. Yeroo gabaabaa keessatti gara Itiyoo saatiitiin ni dhufa. YouTube isaanii subscribe godha, Facebook isaanii follow, akkasuma miidiyaalee hawaasaa isaan qaban hunda follow godha isiniin jenna. Miidiyaan kun keessanii jajjabeessaa daawwadhaa. Galatooma. Waliif TV'n saatalaayitiitti ba'aa jira. Daawwadhaa dishii keessan sirreeffadhaa. Namni jedhoon yeroo gara fuulduraatti aadaan uummata kanaas guddachuu qaba amantaa jedhu qabna. Stay tuned. Waliif TV yeroo gabaabaatti karaa saatalaa ba'uuf jedha akka eeggattan abdii keenya waliif kan Oromooti waliin ta'a galatooma. Waliif kun TV'n kun baay'ee gaariidha. Waliif TV kana sirriitti hundeeffamni isaa waan bareedee fuuldura immoo daawwattoota miiliyoonidha. Kumaatamaan akka argatu hin hordofna ani dhaamsi kiyya kuni calqaba gana baay'ata. Maaliif akkuma Amaarinyaan yookaan immoo afaan Amaaraa baay'atu kan afaan biraatirree baay'achuu sirreera. Sabaa sablamnumas keessa jiru. Isinirree immoo baay'achiistanii kana caala itti fufsiistanii itti hojjechuu isinirreera. Waliif TV daawwadhaan jedhaani ammas borus waliif TV galgalas ganamas waliif TV guyyaarree kara hojjaa jedhaani guyyaa kara hojjaa galgala ganama waliif TV oo guyyaa muluu laalaa oolan adda warri hoteelaa hojiin badaa qonnaan bulaan keenyarree warri immoo hojjaturree isuma akka biraa hoo laalaa oole rakkoodha hooqotan dhotanii namni hojjatu hojjatee galgala immoo kafadhoo godhee laalee waliif TV keenya marree sagantaa ishii nutti himtanii ilaalla waliif TV laaluun baay'ee gaariidha ulfaadhaa horaa kana caala bal'adha.